Harka fuunee akka mul'atan kabajamtoota hordoftoota keenyaa miidiyaa wiirtuurraa oduu guyyaa kanaa qabadhe isiniif dhiyaadheen jira. Oduu waliin ani Lubee Girmaati. Mootummaan Itoophiyaa lammiileen biyya alaa qabeenya akka horatan eeyyamuudhaa fi seera qopheessaa akka jiru beeksise. Ministeerri muummee Abiy Ahmed marii namoota biizinasii keessatti bobba'an waliin taasisanii fi guyyaa sanbataa miidiyaalee mootummaa irratti darbe irratti kuni kan dhagahame yoo ta'u, seera namoonni alaa qabeenya akka horatan eeyyamu ni baasna jechuun dubbatanii jiru. Ministeerri muummee Abiy Ahmed lammiileen alaa ijaarsa manneen jireenyaa yookaan real estate keessaa akka hirmaatan gochuun diinagdee biyyattii dorgomtoota alaa banuu fi investoroota hawwachuudhaaf kaayeffatanii jiru. Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa qabeenya socho'u yoo ta'e lammiileen alaa qabeenya dhaabbate jechuunis mana jireenyaas ta'ee daldalaa qabaachuu kan hin dandeenye fi akkasumallee akka bulchaa Itoophiyaatti mootummaan kana jijjiiruudhaaf seera haaraa qopheessee xumuraa jira. Haa ta'u malee yoom gara mana maree bakka bu'oota uummataatti ergamu ministeerri muummee Abiy Ahmed wanti jedhan kan hin jirree fi dabalataan ammoo mootummaan damee daldala jumlaa fi qinxaaboo lammiilee Itoophiyaa qofaaf daangeffamee dhaabbilee idil addunyaas akka seenan gochuuf yaada qabaachuu ibsaniiru. Komishiniin Gumurukaa fi Ministeerri Galiiwwanii mootummaa naannoo Somaaliif deeggarsa meeshaalee nyaataa fi maallaqaa walumatti qarshii miliyoona 31 gumaachanii jiru. Komishiniin Gumurukaa fi Ministeerri Galiiwwanii mootummaa naannoo Somaaliif deeggarsa meeshaalee nyaataa birrii miliyoona 11 baasuu fi maallaqaa qarshii miliyoona 20 gumaachanii jiru. Deeggarsa kanas Ministeerri Galiiwwanii Addee Aynaalam Nugusee fi Komishinarri Komishinii Gumurukaa Dabalee Qaabataa deeggarsichaa Pireezidaantii naannichaa Obbo Mustafa Muhammaditti kennanii jiru. Guyyaa kaleessaa kitaabni mata dureen isaa tooftaalee gurgurtaa fi hariiroo daldalaa jedhu giddugala aadaa Oromootti eebbifamee ooleera. Yeroo dhiyoonas ogbarruu Oromoo keessatti dameen ogummaa garaagaraa katabamaa kan jiru yoo ta'u, guyyaa kaleessaas kitaabni tooftaalee gurgurtaa fi hariiroo daldalaa jedhu bifa ho'aan eebbifamuun ogbarruu Oromoo kanaan dura turetti dabalamee jira. Barreessaan kitaabichaa qorataa fi ogeessa gabaa ammayyaa yoo ta'u, kana duras kitaaba qabiinsa maammilaa jedhu barreessuudhaan harka dubbistootaan gahee kan ture yoo ta'u, sirni eebba kitaabichaa bakka hayyoonni dinagdee, ogeessonni gabaa fi qorattoonni akkasumas bakka hawaasni bal'aan argametti eebbifamee jira. Galatooma guyyaa raawwamicha keenya kabajanii iddoo kanatti kan argamtan kabajamoon abbootiin gadaa akkasumas hirmaattonni sagantaa kanaa fagoo fi dhiyoorraa kan dhuftanii waltajjii kana irratti har'a akka kanaan kan yaada gurguddaa nuuf dabarsaa jirtan fagoo fi dhiyoorraas namoonni dhuftan guyyaa tokkollee walii wajjiniin namooti buna dhugnee hin beekne as keessa kan jirtan fuula haaraa baay'ee isaa argaa jira. Kanaaf hundumti keessanii baga nagaan dhuftanii isin jedhamta tokko baga nagaan dhuftan. Tole ergaa baay'een darbeera. Ani waan hedduu dubbachuudhaaf miti. Har'a asitti kan achi as ba'eefanii gabaabaamatti namoota maxxansa kitaaba kanaatti jalqabee hamma yeroo ammaatti jiran ifatti galateeffachuu waan hin qabuuf iddoo kanatti argamee jira jechuudha. Waa'ee kitaabichaa waan dubbadhu hin qabu. Ofii keessanii yeroo kitaabicha argattan ofii keessanii kan dubbisanii argattan ta'a. Hundumaa dursee maxxansa kitaaba kanaa dursee dandeettii naaf kennee saba kiyyaaf immoo akkan waa gumaachuu kan na taasise Waaqayyoon guddiseen galateeffadhaa. Ulfinni hundumtuu Waaqayyoof haa ta'u. Itti aansuudhaan hojii kana keessatti gahee guddaa kan taphatte hojiin kunis ishee malee milkaa'uu kan hin dandeenye barreeffama isaarraa kaasee hamma maxxansaatti hamma guyyaa har'aatti nafaana kan turte haadha warraa kiyyaa Aadde Ubaalam Tafarii guddaa galatoomii baay'een si jaalladha barbaada. Itti fufuudhaan kan baay'ee na gorsaa turan kallattii garaagaraatiin na jajjabeessaa kan turanii abbaa kiyyaa Doktariin sila arguudhaaf illee nan barbaadanii turanii qacarraatee fageenyarraa kan ka'e iddoo kanatti hin argamne abbaa kiyya barsiisaa guddinaa qixxeessaa baay'een isaan galateeffadha iddoo jiranitti akkasumas obboloota koo as jidduu jiran maatii koo ani keessaa dhaladhe baay'ee galatoomaa guddaa galatoomaa isaaniin jedha. Itti aansuudhaanii yeroo isaanii qaalii naaf kennuudhaan aarsaa gochuudhaanii kitaaba kana gulaaluudhaan kan na gargaaranii namoota jajjabootu turanii kitaaba kana kan gulaalanii
tokkoffaan Dr. Alimaa Jibriil, lammaffaan Dr. Qannoo Taliilaa, sadaffaa Dr. Warquu Gaaddisaa, arfaffaa Dr. Guutuu Indaashaw, akkasumas shanaffaan obboleessa koo Malkaamuu Alamuu, akkasumas obboleessa kiyya hiriyaa kiyya Dureessaa Kibabu, akkasumas haadhimamaa Dookterii Gadaa Jabal galata guddaan isiniif qaba, guddaa galatomaa jechuun hin barbaada. Kitaaba kana namoota dandeettii qaban, namoota jajjaboodha kan gulaale jechuudha. Barreessaan kitaaba tooftaalee gurgurtaa fi hariiroo daldalaa dargaggoo Ittafaa Guddinaa turtii wiirtuu miidiyaa waliin taasiseen kitaabichi guutuu Oromiyaatti akka raabsamuu fi dubbistoota harka akka ga'u ibsee jira. Ayyee mee walaa barru. Ittafaa Guddinaan jedhama. Egaa akkuma ilaalaa turtanii dhugaa dubbachuuf waan baay'ee nama gammachiisudha. Hamma yaadiin olitti baay'ee natti toleera. Uummata akkasitti bahee dhufee sagantaa kana hirmaachuu isaatti guddaa gammadeen jira. Egaa kitaabonni hedduun kan afaan Oromoon barreeffaman wantoonni adda addaa irratti ni jiru. Gama dinagdeetiin ammallee gaaffii guddaatu jira. Hawaasni keenya daldala keessatti hirmaachuu keessatti dabalatee pilaas afaanicha ogbarruu afaan Oromootti ol guddisuudhaa fi ogbarruu afaan Oromootiin jabeessuudhaa fi kitaabni kun gahee guddaa qabadhee yaada. Egaa kaka'umsa kan naaf kenne immoo gaaffii uummaticha keessa jirudha. Gama kanaatiin hanqinni jiru jira, hanqinni kitaabilee jira, akkasumas immoo hanqinni ogummaa wanta jiruuf waan sana soolvii hin godha haga tokko yaadee barreesse jechuudha. Egaa kitaabni kun har'a asitti eebbifamu iyyuu malee isaati kan inni bira ga'uu qabu uummata bal'aa biradha. Kanaaf yeroo ammaarraa kaasee manneen kitaabaa bakka adda addaa jiran hundumaa irratti kan raabsamu ta'a. Oromiyaa bal'oo guutummaa keessatti kan raabsamu ta'a. Kanaaf gama sooshaal miidiyaa adda addaatiinis kan beeksisnu ta'a. Neetworkii hedduu ijaarreeti kan jirru kanaaf gama sanaatiin ni qaqqabaa jechuudha kana booda. Dhaamseen isaaniif qabu gaa kitaaba kana keessatti wanti gurgurtaadha wajjin wal qabatu waan baay'eetu jira. Gurgurtaa gaafa jedhamee jedhu dirqama namoota daldala suuqii nagadan yookiis immoo daldala keessa jiran qofa ta'uu dhiisuu danda'a. Namni kennaa qabu, beekumsa qabu, dandeettii qabu gurguruutu irra jiraata. Kanaaf kitaabni kun daldaltoota qofaaf illee osoo hin taane namoota hundumaafidha. Kitaaba kana akka isaan bitanii dubbisan, komentii akka kennan, qeeqa akka kennan gara fuulduraatti immoo kana caalaa jabeessinee wanta hojjennuu fi komentiin akka dhufan isaan barbaada. Hayyuun dinagdee Gammee Maammoo kitaabicha ilaalchisuudhaan wiirtuu miidiyaatti akka himanitti kitaabileen akkasii jiruu fi jireenya hawaasa Oromoo fi hariiroo ummatichi dinagdee waliin qabu gabbisuuf qajeelchuuf kitaaba murteessaadha jechuunis dubbatanii jiru. Galatoo mulfaadho kitaabni kun kitaaba addaati. Kitaabota dinagdeedhaan kan wal qabatan ogbarruudhaan seenaa irratti xiyyeeffatan dinagdee adda addaa irratti kan xiyyeeffatan baay'ee isaa ilaaleen jira. Kitaabni amma barreessaa Ittafaa Guddinaatiin barraa'e kun garuu adda jechuudha. Maaliifan sii kaasaa kitaabni kun tooftaalee fi hariiroo daldalaa gadi fageenyaan irra jireessaan immoo qonnaan bulaa keenya dabalate daldaltoota ol guddattoo dabalate kan isaan fayyadu ta'a jechuudha. Salphaadhumatti baay'ee karaa salphaa ta'een akkaataa daldala keetii ammayyeessuu fi tooftaalee daldala kee akkamittan tiraadishinaalii hojjechaa jira yoo ta'e akkamittan teekinooloojiidhaan daldala koo fooyyessee hojjedha kan jedhu karaa salphaa ta'een kan itti fayyade kan dubbisteellee bira ga'uu dandeessu waan ta'eef kitaabni kun kitaaba addaati jechuudha. Barreessaanis ogeessa dinagdee irratti maarketingii adda addaa irratti qorannoowwan adda addaa goggodhamee nama hojjete waan ta'eef asirratti kan argitu baay'eensa karaa salphaa ta'een akkuma dursii kaase karaa salphaa ta'een namni keenya wal dubbisee akka maaliifan bitaa maaliifan immoo gurguraa inni gurgurus inni bitus maaliif akka bituuf akka gurguru ammayyummaan daldalli ammallee irra jirullee kan as keessatti qoodamee jiru jechuudha. Kanarraa karuma salphaa ta'een uummanni keenya baadiyyaadhaa haga magaalaa jiru tooftaa fi hariiroo daldalaa kana sirriitti ammayyeessuudhaan bifa ammayyaatiin jechuudha. Bifa aadaarraa bifa ammayyaa'ee ta'een bifa teekinooloojiitiin uummanni keenya yookiis gareen daldala irratti bobba'e kun karaa salphaatiin daldala isaa hojii isaa akka fooyyessu kan fayyadu jennee fudhachuu ni dandeenya jechuudha. Dubbistoonni gaa har'aa bifa ho'aa ta'eetiin dubbisnee jira jechuudha. Ogeessota bakka namoonni gurguddaan hayyoonni siyaasaa, hayyoonni dinagdee, hayyoonni garaagaraa argamanitti kan kitaabni kun eebbifame jechuudha. Akkuma kana immoo as magaalaa Finfinnee duwwaatti eebbifamee danatti hafatu hin taane kutaalee biyya keenya Oromiyaa keessatti tatamsa'e uummanni keenya godinaalee adda addaa irra jirullee barreessaan kunis itti ciccee godinaalee hundarratti tamsaasee namni hundumtu akka itti fayyadamu jechuun barbaada.
Ani Fedhasaa Maammoon jedhama. Mo'atii biratti sagantaa Mileessaa Shoo jedhuun qopheessaa. Akkuma kana immoo barreessaa kitaaba Calallaati. Egaa yeroo baay'ee biyya kana keessatti duraan hanqinni kitaaba afaan Oromoo jira jedhamaa ture. Yeroo kana garuu kitaabota hedduutu gara gabayaatti ba'aa jira. Haa ta'u malee fuulleffannaan isaanii baay'een isaanii kitaabota walaloo, kitaabota xiinsammuutii fi asoosamaati jedhamanii komatamu. Dhugaan jirus immoo kanumadha. Yeroo dhiyeenyaas garuu namoonni muraasi ogummaa garaa garaa irratti, kitaaba fayyaa irratti, biizinesii irratti, daldala irratti, seera irratti illee barreessuu jalqabaniiru. Kitaabni kun kitaaba ogummaa irratti barreeffaman kitaabota barreeffaman keessaa isa tokkodha. Kitaabni kun gadi fageenyaan waa'ee daldalaa barsiisaa mala saayinsawaatiin namoonni daldala keessa seenanii akkamitti akka milkaa'uu qaban, akkamitti akka isaan dambanyaa yookaan maamila isaanii qabachuu qaban, namoota gurguroo warra gara biraa yookaan immoo namoota sila akka diinaatti ilaalamanii akkamitti firoomfatanii wajjiniin hojjechuu akka qaban caalaatti bifa saayinsawaatiin kitaaba barsiisudha. Kitaabni kun ogbarruu afaan Oromootti fi bu'aa tokko buusuu isaarra darbee namoota daldala keessa jiraniif immoo akka qajeelfamaatti kitaaba dhimma baasuudha jedhee yaada. Yeroon dubbisaa turettis immoo isuma kanadha kan hin arge. Kitaabni kun akkuma kaase kitaabileen afaan Oromoo gabaarra jiran baay'een isaanii fuulleffannaan isaanii waa muraasa irrattidha. Inni kun immoo addatti ogummaa irrattidha. Kanaaf iyyuu ogbarruun afaan Oromoo kun karaa hedduudhaan akka inni dagaagaa deemuu fi akka inni guddachaa deemuu fi ga'een inni ba'atu baay'ee guddaadha jedhee yaada. Akkuma tamma kaasite immoo warruma kitaaba kana barbaadanii dubbisaniif iyyuu immoo daldaloota duwwaatu hin taane yeroo baay'ee daldalaa gaafa jennu nuuni suuqii bannee yookaan mana tokko bannee keessa mi'a keenya isa gurgurru laalla. Garuu kana miti. Atamma gaazexeessaadha. Yaada kee gurgurachuu dandeessa. Information yookaan immoo odeeffannoo gurgurachuu dandeessa. Barsiisaan tokko immoo beekumsa isaa gurgurachuu danda'a. Ogummaa qabnuun iddoo hundumaatti meeshaarraa addatti wantoota gurgurru waan baay'ee qabna. Kitaabni kun namoota meeshaalee garaa garaa suuqii keessa kaa'anii gurgureerraa addatti akka nuyi yaada keenya, beekumsa keenya, beekamtii keenya illee akka nu gurgurachuu dandeenyuu fi kitaaba baay'ee karaa nu argisiisudha. Egaa akkuma nama kaase immoo ogbarruu afaan Oromoo keessatti kitaaba ogummaa irratti hundaa'ee barreeffame ta'uunsaa ogbarruun afaan Oromoo karaa baay'ee dagaagaa akka deemu agarsiistudha jechuudha. Dargaggeessi dhaala maatii isaa argachuuf jecha haadha isaa ajjeesee to'annoo poolisii jala ooluun gabaafame. Bakki gochi kun itti raawwate naannoo Hararii ganda qote bulaa Siigichaa jedhamutti akka ta'e poolisiin naannoo Hararii kan ibse yoo ta'u, dargaggeessi kun maqaan isaa Mohammad Yusuf kan jedhamuu fi gorsaa eessuma isaa nama Hasan Abdullahi jedhamu fudhachuudhaan haadha isaa ajjeesuu danda'ee jira. Akka gabaasa poolisii magaalaa Hararitti Hasan Abdullahi dargaggeessa kana waamuun yoo haadha kee hin ajjeesne dhaala argachuu hin dandeessu, kanaaf dhaala argachuu yoo barbaadde haadha kee ajjeesuu qabdaa jechuun gorsa laatee fi akka ta'etu ibsame. Gorsa eessuma isaa kan dhaggeeffate Mohammad Yusuf armee isaa Maayiraamaa Hasan dhagaadhaan reebuudhaan lubbuun ishee akka darbu kan taasise yoo ta'u, gochaa kana erga haadha isaa irratti raawwate booda gara hospitaalaatti wayita geessu lubbuun armee isaa waan darbee jiruuf yeroodhaaf miliquu danda'ee ture. Poolisiin naannichaas ordoffii cimaa taasiseen dargaggeessa haadha isaa ajjeese Mohammad Yusufii fi akka ajjeesu gorsaa kan laate Hasan Abdullahi to'annoo seeraa jalaa oolanii jiru. Oduu biyya alaatiin ammoo Raashiyaan haleellaa lubbuu 137 galaafatee fi namoota 4 shororkeessummaan himatte. Raashiyaan namoota 4 galma konsertii magaalaa Moskoo argamu irratti haleellaa raawwachuudhaan yoo xiqqaate lubbuun namoota 137 galaafatan jettee yakka shororkeessummaatiin kan himatte yoo ta'u, namoonni kunneen hundinuu guyyaa haleellaa raawwate kan qabaman yoo ta'u, harki isaanii duubatti hidhamuudhaan kaan immoo teessoo sossoo yookaan wiilcharii irra taa'uudhaan dhaddachatti dhiyaatanii jiru. Haleellaa jimaata darbe raawwatameef gareen ISOFin jedhu itti gaafatamummaa fudhateera. Viidiyoolee waraabee gadhiiseera maddi jedhu dhaga'amee jira. Aangawoonni Raashiyaa gama isaaniitiin haleellaa mudate kana keessaa Yuukireen qooda qabdi jechuunis Yuukireen garuu kun himannaa ragaan hin deeggaramne jechuun soba ta'uu haalte. Rooba cimaa kibba bahaa Biraazilitti roobeen namoonni 7 du'uun gabaafame. Balaa Riyoo de Jeneeroo irraa fageenya kiiloomeetira 65 fagaattuu Peetiroopoolisitti qaqqabeen namoonni 65 du'uu fi namoonni hedduun madaa'uu isaanii aangawoonni naannawichaa ibsanii jiru. Daa'ima waggaa 4 sa'aatii 16 dhoqqeen liqinfamtee turte lubbuu ishee oolchuun kan danda'ame dabalatee hojjetoonni yeroo balaa lafa sababa roobaatiin sigigaatirraa namoota 100 ol oolchuu akka danda'amtu
ibsamee jira. Teessoon isaa kaaba Ameerikaa kan ta'e Public Broadcasting Service akka gabaasetti bokkaan sa'aatii dheeraaf lubbuu isaatiin magaalattii siqiqaachuu lafa dabalatee manneen diigamaniiru. Kantiibaan magaalittii Claudio Castro akka ibsanitti kamisa darbirraa kaasee balaan kun mudachuu akka danda'uu fi jiraattonnis akka of eeggatanii ergaan darbee ture. Hojjettoonni yeroo balaa lammiileen balaan irra ga'e oolchuuf saree foolii fuudhaniin dabalatee lubbuu baraarsuuf hojjechaa akka jiranii fi amma ammaatti namni tokko eessa buuteensaa akka hin argamne ibsamee jira. Ogeeyyoonni ragaa qilleensaa bakka bokkaan cimaan Peetiroopoolisitti mudate naannoo ollaa Espiriitoo Saantoo jedhamutti seenuu akka danda'uu fi of eeggannoon barbaachisu akka taasifamu hubachiisanii jiru. Oduu ispoortiitiin ammoo xumura torbee kanaa dorgommii fiigichaa biyyoota garaagaraatti gaggeeffameen atileetonni Itiyoophiyaa mirkanaa'anii jiru. Fiigicha maaraatoonii Chaayinaa magaalaa Wuhaanitti gaggeeffameen atileet Maaree Dibaabaan fageenyicha sa'aatii 2 fi daqiiqaa 25 fi sekondii 12 xumuruun injifattee jirti. Fiigicha walakkaa maaraatoonii Xaaliyaanii magaalaa Miilaalootti fiigameen atileet Anchiinaaluu Dasseen sa'aatii 1 fi daqiiqaa 7 fi sekondii 55 xumuruun injifatte. Fiigicha maaraatoonii Chaayinaa magaalaa Chengduutti atileetota dhiirota gidduutti dorgomameen ammoo atileet Fiqaaduu Margaan fageenyicha sa'aatii 2 fi daqiiqaa 19 fi sekondii 9 xumuruun tokkoffaa yoo ba'u atileet Ballaxaa Mokonnon ammoo sadarkaa lammaffaadhaan xumuree jira. Akkasumallee fiigicha maaraatoonii Chaayinaa magaalaa Wiiziinitti gaggeeffameen atileet Taadduu Abaataan fageenyicha sa'aatii 2 fi daqiiqaa 6 fi sekondii 19 xumuruun sadarkaa tokkoffaa yoo ba'u atileet Abbaay Alamuun lammaffaan xumuree jira. Fiigicha meetira 8,000 Emireetota Araba Gamtoomanitti dorgomameen ammoo atileet Barrihuun Fayyeen tokkoffaa, Gammachuu Tolasaa lammaffaa fi Ayyaansaa Alamuun sadaffaadhaan xumuruun ibsameera. Kan hordofaa turtan miidiyaa wiirtuurraa oduun guyyaa kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Yeroo gaariin waliin qabaattaniif ulfaadhaa jechaa miidiyaa wiirtuurraa qophiilee afaan waliin turtii gaarii.